Egaa kana duratti dubbisee beekaa akkaataa fayyadama miidiyaa hawaasummaa irratti wal dubbisnee beennaa dhimma biraa irratti yeroo tokko si dubbiseera na yaadadha. Har'a immoo hojiin kee kan karaa itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa karaa miidiyaa karaa ogummaa communicationii babal'achaa dhufeera. Si duubatti akkan argutti Riisaa Maltiimiidiyaan dhaabbata keeti. Mee amma waan hojjettu hunda xiqqoo nutti himuudhaan jalqabnu. Hojii miidiyaa fi communicationiiti, hojii productionii, hojii documentary adda addaa qindeessuu, akkasumas immoo beeksisa TV fi raadiyoonii hojjechuu, hojiilee maxxansaallee hojjennaa. Irra caalaa immoo taateewwan yookiin immoo eventii adda addaa bulchuu, akkasumas immoo brandingii irratti hojjennaa yookiin immoo dhaabbanni tokko loogoo akkamii akka qabaachuu qabu, kalarii akkamii akka qabaachuu qabu, maqaan dhaabbata sana akkamittiin lafa gad dhaabbachuu akka qabu, waan hundumaa waan of keessatti qabate brandingii sin hojjenna. Ogummaan yeroo hedduudhaaf dhaabbilee adda addaadhaaf hojjechaa ture. Muuxannoon dhaabbilee adda addaarraa argadhe kana walitti qabuudhaan dhaabbata dhuunfaa mataa kiyyaa Riisaa Maltiimiidiyaa jedhamu hundeessee yeroo dhiyoo asii san hojjechaa jira jechuudha. Hayyee ulfaadhu egaa tibba darbe kana immoo torban tokko dura akkam nagumaa fayyumaa viidiyoon ati Dubaay irraa waraabde miidiyaa hawaasummaa keessumaa Facebook irratti namoonni irratti dudubbachaa turan. Akkam nagumaa from Morocco. Akkam nagumaa from Algeria. Akkam nagumaa from Nigeria. Maalin akkam nagumaa fayyumaan sirba artistii beekamaa Xilaahun Gassasaas nama yaadachiisa. Garuu ati immoo namoota afaan Oromoon beekne namoota biyya Dubaayitti leenjiirratti wal argitan wajjini. San xiqqoo nutti himtee jechumaanis maaliif garas akka imalte? Viidiyoon sun baay'ee namoonni hedduun jaallataniiru. Namoota hedduu biras gaheera. Ani toora miidiyaa hawaasaa kiyya irratti gara gama TikTokiinis akkasumas immoo gama Facebookiitiin maxxanseen ture. Ana qofa miti egaa beekamaa yeroo waan tokko maxxansitu namoonni biraas irraa fudhatanii. Kana maxxansee fi reakshinii ani argadhe dachaa 5 ol kan argate faanii argaa ture. Baay'ee na ajaa'ibaa ture. Nama baay'ee bira deemeera. Afaan Ingiliffaa trending jedhanii trendingii ture jedhee yaada. Akkasumas immoo jechichumti mataan isaayyuu jechuma turee fi jechuma guyyaa guyyaadhaan jechaa oolluudha. Garuu akka kana namni biraa sabni biraa biyyoota adda addaarraa immoo yeroo ta'u akkasittiin wal gahanii gaafa dubbatan namni hedduun gammadaa ture. Kan almost miliyoona walakkaa ilaalamee jira viidiyoon TikTok irraa ani post godhe. Viidiyoo akkanaa kanaan duras walgahii biraa konferensii biraa Dubaay dhaqee akka kanallee ta'uu yoo baate dhaabbadhee otoo namoota afaan Oromoo barsiisuu waan xixiqqoo gadhiisaan ture. Isa namni jaallannaan maaliifan biyyoota 100 olirraa namoonni walitti qabaman waan ta'eef walgahii ani irra ture. Maaliif namoonni yoo jechoota gaggabaaboo afaan Oromoo namoota kanatti himee barsiise afaan Oromoo iyyuu barachuu danda'u, akkamittiin dubbachuu danda'u, aksantiin isaanii maal fakkaata? Because namoonni dubbachaa turan kaan Arabiffa dubbataa, kaan afaan Frenchiiti, kaan afaan ofii dhuunfaa hedduu qabu, afaan Ingiliffaa dubbatu. So garuu tokko sirriidhumatti aksantiin afaan Oromoo fa'aa eeganii dubbachaa turanii baay'ee na ajaa'ibaa ture anayyuu. Egaa waa'ee viidiyichaa haasofnee garuu dhaggeeffattoota keenyaaf xinnoo yaa'iin yookaan konferensiin irratti hirmaatte suni dargaggoota irratti xiyyeeffatanatti fakkaata. Xiqqoo waa'ee konferensii sanii maalirraa barattee? Konferensii Arabiyus International UN Model Conference jedhama. Addunyaa irratti dargaggoonni umurii 35 gadi jiranii yeroo baay'ee taateewwan addunyaa irratti adeemsifamanii fi haala addunyaan itti jirtuuf akkasumas immoo dandeettii hooggansa isaanii jabeeffachuu akka isaan qabanii fi walgahiiwwan UN Geneva fi New Yorkitti adeemsifaman waan akka sana fakkaatu simulation conference jedhanii sadarkaa dargaggootaatti dandeettii hooggansa isaanii akka jabeeffatanii fi waa'ee addunyaa yaada kamii qabaatu kan jedhu ilaaluudhaaf kan qophaa'edha. Walgahii nuti deemne kan Dubaay kana irratti dhimma ishuu Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu jiru irratti wal waraansa gidduu isaanii jiru irratti ture kan marii gochaa turre. Egaa yeroo baay'ee odeeffannoo akkanaa argachuun ni ulfaata yeroo biyya alaa
leenjii ta'ee muuxannoo adda addaatiif ta'ee walgayii scholarshipii odeeffannoon isaa maaliif akkuma amma laalaa jiru interneetiinis rakkoodha namoonni neetworkiis walirraa qabaachuu dhiduun hin danda'ama faayidaan isaa akkami gorsa ati qabdu dargaggootaaf argachuu irratti tokkoffaa lammata immoo biyyoota adda addaa dhaqanii namoota kaan wal arguun muuxannoo namoota dhagahuun laaluun faayidaan isaa maali? Akka jette odeeffannoon akkasii baay'een isaa yeroo ammaa kana miidiyaan hawaasaa akkuma odeeffannoo waan biraarraa argachuudhaaf fayyadamnu odeeffannoowwan akkasii argachuudhaaf illee baay'ee nu gargaara miidiyaan hawaasaa. Miidiyaa hawaasaa irratti dhaabbileen adda addaa dhaabbileen gurguddoon akkasii miidiyaa hawaasaa irratti yeroo baay'ee odeeffannoo akkasiin gadhiisu. Garuu yeroo tokko tokko odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irraa argannu hundumti isaa immoo dhugaa miti dhugaa ta'uu dhiisuu mala. Scammers warri jedhamanii interneetii kanarra taa'anii maallaqa namarraa guuruudhaaf waan akkasii argattee leenjii akkasii argattee barnoota akkasii argattee jedhanii namoota adda addaarraa warri birrii walitti sassaaban jiru. Akkasuma immoo odeeffannoo dhugaadhaan warri gadhiisan jiru. Waan kana adda baafachuu fi odeeffannoo dhugaa bakka kamiin argadha jedhanii beekuun waan guddaadha jedhee yaada. Ani dhaabbileeta kana dhaabbiloota idil addunyaati baay'ee isaanii miidiyaa hawaasaa irrattis nan beeka weebsaayitoota isaanii nan beeka iimeelii irratti illee sabskiraayib godhee sabskiripshinii iimeelii irrattis. Akkamitti akka argatan haasoftee faayidaa isaa irratti xiqqoo tuqxee gaafii tokko naaf. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessa teessee yeroo waan hundumaa taasiftuu dabarsituu waan addunyaan biraa itti jirtuu fi akka itti addunyaan biraa itti jirtu baay'ee isaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduu isaayyuu achitti dhaqee kanan dhaga'ee jira for the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaaloo fa'aa jedhamu wayii tokko fa'aa achitti dhaga'ee Swaatinii fa'aa biyya jedhaman ani Gaanaan beeka malee biyyi South America Guyana jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhaga'eetuma hin beeku. So addunyaan kun maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture achitti. Eessatti argamtu maali? Ani afaan koo afaan Oromooti afaan koon sinitti akkatti afaan kootiin nagaa gaafatanii jedhee yogguun itti himu. Eessatti biyyi keenyaan jedhanii Itoophiyaadhaan jedhanii Itoophiyaa irraa immoo naannoo guddaa fi saba guddaa Oromoo fi Oromiyaa jedhamurraan dhufee jedheen itti hima waan addunyaan itti jiru wajjin wal bartaa namoota addunyaa wajjiniin akkamitti akka jiraatan bartaa ekspiriyeensii namoota biyya goota biraa jiran irraa hin barattaa biyyuma namaa sanayyuu dhaqanii arguun iyyuu immoo sammuu namaa bana akkatti addunyaan jirtu sadarkaan teknooloojiin isaan irra gahanii sadarkaan guddina isaanii irra gahanii baay'ee waan guddoo irraa barattu hin jiraata dhuunfaadhumaan iyyuu. Hayyeegaa gammada kana odoo sin gaafatiin deemuu waan barbaanne jira. Ati abbaa ijoolleeti maatii keessi addunyaatti maa agarsiista karaa miidiyaa hawaasummaa kana bakka ijoollee kee geessitu akkaataa itti ijoollee kee wajjin yeroo dabarsitu haadha warraa kee wajjin haadha warraa ta'e jechuurraas duubatti hin jettu. Egaa aadaa keenya keessatti wal jechuun wal jajjabeessuun ammas afaanii baasanii baramaa miti. Maatiin kee namoota baay'ee fakkeenya fudhata akkan yaada achirratti kennamu argurra kan maatii keetii kan waggaa 10ffaa yeroo kabajattan haadha warraa ta'e wajjin yeroo teeknooloojii kana immoo fayyadamanii namoota kaaniifis moodeelii godhuun kun eessarraa dhufe? Gaaffii bareedaa na gaafatte. Ani fi haati warraa koo yuunivarsiitiitti wal barree umureen keenya gara mana 23 kana yeroo jirrudha kan gara bultiitti seenne daa'ima godhannee dafnee abbaa taanee dafnee haadha taane jechuudha ani fi meetiin. So responsibiliitiinis abbummaan mana bulchuun maatii wajjin jiraachuun haadha manaa wajjin jiraachuun ijoollee guddisuun dafee nutti dhufe jechuudha. So sana dandamachaatuma as geenye barachaa wal barsiisaa bu'aacee adda addaa keessa baaneetuma as geenye ijoollee kootiif maatii kootiifis yeroo kennuudhaaf of hin qusadhu jechuudha. Kanarraa maddee akkasumas egaa akkuma tii jette immoo waggaa 10 geenye otoma deemnu waggaa 10 geenye. So imalli waggaa 10 immoo waan gabaabaa miti.
yeroo ammaa kana gaa'ilaan waggaa 5-6 turuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. So waggaa 10 yogguu geenyu immoo dirqama kabajachuu qabna jennee yeroo dura wal fuune sana moor veelloo faas maal kana nuffannee nuti sabboonummaa oromummaa kana baay'ee jabeessaa turre aadaadhaan wal fuune turre gaafa sanii. Mee ala nammoo veelloo uffannee uffata aadaa uffannee immoo alaatti immoo celebrate gochuu qabna kabajachuu qabna ijoolleen keenya sirraa baratu namni biraas immoo irraa barata jenneeti dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma tu jette immoo waan maatii kiyyaa waan haadha manaa kiyyaa waan ijoollee kiyyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasaa irratti wanni maxxansuu fi intentionii biraan qabu yookiin yaada biraan qabu. Namoo gaa'ela keessatti akkuma tu beektu walitti bu'iinsi nima jiraata waliin jaalallee akkuma jiru yeroo rakkinaa dhufu yeroo wanni hamtuun achi keessatti dhuftu namni wal gorsuu fi waliin deemuun hin jiraatu. So kana akkamitti wal barsiisuu hin danda'amu. Otuma rakkoon jiru otuma walii qoccoloon jiru garuu jaalalaan maatii ofiif yeroo kennuudhaan ijoollee ofiif yeroo kennuudhaan jaalala ofii mul'isuun hin danda'amaa jedhee yaada. Ani baay'ee isaa waa lamatti ilaala namni yookiin of jajjasiin jedha akka of jajinaatti of agarsiisutti namni ilaalu jira. Inni tokko immoo siif of eeggata namni maatii maaloo ija sin nyaata maaloo maaliif akkas gootu namni maal siniin jedhaa jedhee namni akkan hin dubbanne yookiin immoo akkan waan kana hin goone na dhorkuudhaaf maatiin dhiyoo sarkiliin dhiyoo kun hedduun dhiibbaa geessisu. Garuu ani maalittan amana wanni tokko miidiyaa hawaasaa irratti wannan godhuuni namni tokko yookiin namni lama irraa barachuu danda'a taanaan anaaf gahaadha kun. Kun immoo argaan jira waggoottan dabarse kana keessatti namoonni hedduun akka irraa baratan namoonni hedduun haadha manaa isaanii arginee hin beekne hedduun akka isaan agarsiisan jaarsa isaanii agarsiisanii kan hin beekne akka agarsiisan namni hedduun karaa irratti yoo na arges immoo wal dhabdee maatii keenyaa ta'aa jirta asin bashannansiise jetta ijoollee asin geesse jetta ati haadha manaarraa nu hiikuu barbaaddaafaa jedhanii waan akkasiifaatu jira. So it's funny at the same time ammoo wannin ani irraa baradhee fi akkasumas immoo wannin irraa namoonni irraa baratan guddaadha jedheen amana. Hayyee gammadaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Galatoomtis. Nagaan.